baraan booyuu, guyyaan booyuu, ji'aan booyuu. Nuti yeroo hundaa jechuudha hin boonna. Nuti yeroo hundaa hin boonna. Obboleessi keenya Sooraan baay'ee tokko nu gaddisiisa. Dhugaa Rabbii dubbachuu. Waan nuti uummata keenya kun waan faguullee sitti dhufee si nyaatu kaleessaa caaluun darbee jira. Hedduun ijoolleen keenya Oromoo yeroo isaan ija godhatanii yeroo isaan ija banatanii jedhan budaatti ta'an jechuudha. Gaafa caaluun rakkoo hunda keessa darbee ija banatee daldala alarraa eegale budaatti ta'anii nyaatan. Mucaa kunillee nama siyaasatii miti. Koomadii dhugaa Rabbii dubbachuu iddoo tokko kan nama gaddisiisu haalli namni keenya kun namarratti raawwatamu. Intalli isa bira jirtu qabamtee jirti. Seera jala ooltee jirti. Namni shaaworii seenee akkamitti shaaworii lubbuu namaa baatti. Yeroo ammaa kana immoo kan nama galaafatu dubartiidha. Wallaahi dubartiin nama galaafatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii humnaa 24. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Gadda onnee namaa cabsu waan onnee namaa madeessu obboleessa keenya Sooraan kaleessa galgala mana hoteelaa seenee achitti lubbuun isaa baatee jirti. Biyya keenya san keessatti nageenyi hin jiru. Nageenyi gonkumaa abadan hin jiru jechuudha. Mucaan kun yoo ilaaltan koomadiidha. Nama siyaasaa miti. Nama siyaasarraa bilisa ta'edha. Nama taphachiisuuf uummata isaa bashannansiisuuf nama turedha jechuudha. Sirriitti isa beekuu baadhu. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Duuti karaa keenya nuti hunduu du'arraan oollu. Garuu yeroo hunda ijoollee yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa kan nu miidhu uummata keenya miidhu uummatuma keenya kan namuma keenyatti dhufee si nyaata jechuudha. Sirraa nyaatee sirraa dhugee fagoo biraatiitti dhufee seenaa Sooraa isuma wajjin nyaatee dhugee isuma nyaata. Yeroo artistoonni keenya kun jabaachuuf ta'an budaan bakka biraa sitti hin dhuftu. Wallaahi budaan bakka biraatii sitti hin dhuftu. Budaan isuma wajjin nyaatee dhugu san isuma budaa sitti isaa jechuudha. Wallaahi nama dhibaa bara. Mee mucaan kun maal balleessa? Siyaasarraa bilisaa nama taphachiisuu nama biyya namni tokko koomadii akkanaa kana bari ni yaadattan jechuudha. Yeroo duraa afaan Amaariffaan hojjetaa ture jechuudha. Afaan Amaariffaan hojjetaa nama ture jechuudha. Alhamdulillah gara afaan Oromootitti deebi'eetiniin hojjechuu eegale jechuudha. Jibbaa dhaqanii maal godhaa dhaqanii qeeqaa dhaqanii itti dhiisan. Har'a namoota jajjaboo akkanaa kana mucaa amma akka Sooraa kana silaa jabeeffatu qaban. Kaleessa Hacaaluu nyaatanii har'a mootuyyuu namni waa sababeeffatee dhufa jechuudha. Fagoo biraatti isinitti dhufa hin jedhina. Wallaahi fagoo biraatti hin dhufne akka Sooraa nyaate. Isima intala isa wajjin jirtu sana jechuudha. Dargaggeessi keenya biyya keessaa jechuudha. Ani wallaahi asi maali? Wallaahi baay'ee namatti dhagahama. Keessa namaa cabsaa jira. Baay'ee tokkotti keessa namaa miidhaa jira. Wallaahi haalli biyyi keenya har'a mucaa kichuu gootan jechuudha. Uma dubbadhullee hin beeku. Wallaahi baay'ee natti dhagahame. Akkaataan itti du'ee haalli inni itti du'ee akkamitti namni hoteelli sun immoo rakkoo guddaa qaba mataa isaatiin jechuudha. Hoteelli mtiin seeni sun fakkeenya hoteela isa takkii gubuu takkii cufuu hoteelli sun inumaa gubatuu qabaayu jechuudha.
hoteelli akkana gochisu kaneessan keessatti raawwatamu kun ibiddaan barbadaa'u abbaa fedhee ka abbaa fedheetu maal ta'a jechuudha. Maaliif har'a mucaa kichuu kana kutanii deebi'anii dalagoo isaanii dalagachuu dhiinachi keessatti bu'e. Dargaggeessi keenya biyya keessa pliis rabbii keessanii jedha dhalaa irraaf eegaa. Dhalaan gisee amma sijjeeftii duniyaaf sijjeeftii. Beema mucaa kana maaliif ajjeefti? Maaliif nyaatti? Maaltu isin nyaachise? Wallahi ulfaata. Haalli biyya keenya keessa sun jirtu sun baay'ee ulfaata. Namoonni yaaduma isaanii garagaraa haasaa jiru, yaaduma isaanii dubbataa jiru. Wallahi beekaa keenya keessaa guuraa jiran ufumaa isiiti dhuftee keessaa ufumaa isiiti akka afaan nurratti hin godhanne akka nuun caalle mucaan kun hin wayyaa'e hamma tokko yoo ilaalatan hin wayyaa'e jireenya duraanitti irraa wayyaa'e butaa itti ta'an jechuudha. Soora biyyeen isatti haa salphattu maatii isaatii fi hordoftoota isaa abbaa fi haadha isaa obboleeyyan isaa firoottan isaa uummata Oromoo warra isa jaalatu hundaafuu rabbiin jabina isaanii haqe. Wallahi waan baay'ee karaa nama nyaatu waan keessa namaa cabsu odoo dhibamee du'ee otoo qabanii gaqqabanii du'ee kan yeroo hunda dhiirri maal godha bara baraan bo'u ji'aan bo'u guyyaan bo'u torbaniin bo'u eegalee jirra jechuudha. Ergaa ceen darbee ka dhibameef ol qabanii gaqqaban qanee rabbiitti itti dhufe sabrii qaba. Ka akkatti kichuu namarraa kutan immoo abadan sabrii takka qabu. Otoo si wajjin nyaatan, otoo si wajjin dhugan, otoo si wajjin deemu, otoo si wajjin taphatan yoo si nyaatan, yoo fagoo odoo sitti dhufee si nyaate. Asumaa sitti ba'e, asumatti si nyaata. Maaliif akkas ta'e yaa Oromoo kiyya? Maaltu kana gahe yaa saba kiyya? Dhugaa Rabbii dubbachuuf baay'ee karaa nama nyaata. Keessa namaa madeessa. Akkitti soorat tare. Akkitti haccaaluun tare. Kaleessa torbee darbe keessa akka namni biraa isinitti hin dhufne beeka. Torbee darbe keessa waa'ee girrigirrii wayii kaasan jechuudha. Namichi fukkataan fuula waraabessaa tokko hacaalutti quba qabee gurbattii tana jedhee hacaalu gurbattii tanaa miti. Ilaa maaliif waan kana kaase? Ka sooraa nyaatellee kam akka hacaaluu nyaateetii beeka. Fagoo biraatiin dhufne asliin dubbatee jira. Oromoma keessaa Oromoo nyaata dhiirummaa argachuuf mallaqaaf jecha meeqa kamtu darbe mallaqaa jecha. Abukaatoo Jawaar Muhammad gaafa tura abbaan daa'ima takka qaba namicha isaaniis nyaata. Maaliif firee kana ta'e? Mallaqa malaqni waan sin godhu nasbee namaa tana si baasisitti ka kana si boosisu ka kana nama nasbee namaa baasu dubartii tokkoffaa namatti erganii beeka obboleen kee. Dubartii kama jaalalaatiin ergan. Dubartii sitti erganii dubartii kanarraan si nyaatan jechuudha. Dhiirri dubartii obboleen kee ijoolleen keenya warroonni biyya keessaa dubartii irraa abboo fuudhitiniin haadha manaa kee godhu. Huma har'a argattu san argattee nyaattee uydee bulta. Wallahi akkatti dhiira nyaataa jirte jechuudha dubartiin. Isin galee artistiin sun eenyuuni garuu akka inni dubbatetti kan yeroo san isa bira jirtu
dubartiidha mucaa durbaa wayiitii isin seera jala ooltee jirti jedha. Intalli seera jala ooltus ooluu baattus wanni godhan takkaan jiran kun siyaasaa dura murteeffatan. Intalli boruu baatee torbee takka guyyaa sadii hin turtu jechuudha. Garuu dhiibban namni gochuu qabu namni dhiibbaa kana hoteela san gubuudha. Takki hoteela san gubuu takki immoo hoteela san dhibbatti cobsiisu. Dhiigni mucaa kanaa yoo kaba'uu barbaadan ta'an dhiiga mucaa kanaa yoo kabaasuu barbaade ta'e uummanni warreen nama akkatti sirraa lallabu kana bichaa miti. Nama godhatamee seeraan laallatamee godhatamee hoteelli sun hiddaan achii buqqa'uudha. Gaaf hoteelli sun ammallee akkanumatti bakka biraattis deemanii beekaa tokko akka ajjeesan beeka. Dargaggeessa biyya keessaa immoo biliis dhalarraa of eega. Biliis rabbii jedhaati dhalarraa of eega. Wallaahi dhaziif dhalaan si galaafatte. Tasa si galaafatte. Sitti kolfitee si nyaatti. Kasi nyaachisu mootuyyuu dhiira si nyaachisa malee dhiira bitee sitti fida. Bitee sitti fida jechuudha. Ka isii kana nyaate, ka mucaa kana nyaate, ka sooraa nyaate dhalaadha malee dhiira akka isaan nyaatu. Dhiirri akka isaa kutaa tokko keessan seenu. Dhala seena dursa. Dhala haasofsiisan. Dhala wajji haasofsiisan. Si jaaladha ittiin itti seenti. Gaaf si jaaladha ittiin itti seente gaaf kaanii dubbii kana fidde kana ka erge immoo siyaasan ergan jechuudha. Yeroo ammaa kana biyya ambaattis ta'e biyya keessattis ta'e fakkeenya dhalaadha kana magaalaafattu. Bilis rabbii keessanii jira ijoolleen biyya dhalaa irraa of eegaa. Akkatti isin kutaa jirti akkatti beekaa hunda nyaataa jirti jechuudha. Intala gaafa caalu ajjeeftee maal godhan nagaan nyaattee dhuuddi. Nagaan jiraatti. Mallaqa gahaa argatte lubbuu isaa baaftee biyyeen isii hanyatu kana nyaattellee biyyeen isii hanyatu. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa maatii sooratii rabbiin sabrii jabina haa kennuu fi obsa isaanii haa kennu. Isaa biyyoo boolla isaa daadhiin haa guutu jenna. Wanni kun hin jiru isiniin jechuu barbaada. Baay'ee nama gaddisiisa.